Kristos nuuf dhalateera fayyisaan biyya lafaa. Kristos nuuf dhalateera fayyisaan biyya lafaa. Shalom, shalom. Nagaan araarri Waaqayyoo dachaa bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. An obboleessa keessan ergamaa Taarikuu Shifarraati. Egaa akkuma beekamu ayyaanni dhaloota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos kan bara 2014 sababeeffachuudhaan ergaa baga geessaniidhaafan achi as dhufe. Kiristoos lafa gaddeebi'aatti dhalate kaayyoo addunyaa jijjiiruu jiraate. Unuti dhalachuu Kiristoos keessaatii bu'aa dhaloonni kun buufatee haala gabbu'aa, qilleensa gabbu'aa, jireenya gabbu'aa keessa dhaabatee waan addunyaa jijjiiruu of keessatti arguusaati. Dhalachuun Kiristoos kiristiyaanotaaf maayini egeree ol adeemuu fi karoora haalli kamuu gadi hin cabsine of keessatti abdachaa jiraachuusaa kan isa keessatti gajjabeessuudha jechuudha. Kiristoos biyya lafaa kanatti kan inni dhalate iddoo akka warra kaanii hospitaala ga'aatti miti, kunuunsa ga'aadhaan miti, dallaa horii keessatti dhalate. Garuu hojiin hojjetee lafa dhaloota isaan wal hin madaalu. Arras Kiristoos si keessatti dhalate hojii haala ati keessa jirturraa adda ta'e si keessatti hojjechuudhaaf dhalachuu haaraatu ta'a. Dhaloonni qindaa'anii yeroo hundumaadhaa sammuu isaanii keessatti waa'ee dhalachuu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin kan wal qabatu yeroo hundumaa of keessatti dhaloonni herregan haalli isaan keessa dhaabatan kan isaan hin murteessine akka ta'e dhaloonni qilleensa keessa dhaabatanii jiran sana garas jireenya bor miilla hiikfatanii jiraatan keessatti of arguu akka danda'aniif dhaamsa guddaa dabarsina. Dhalachuun Kiristoos har'as nu keessatti haaraadha. Laphee keenya keessatti, hojii keenya keessatti, jireenya keenya keessatti, gaa'ila keenya keessatti yeroo hundumaa Kiristoosiin har'aa jalqabee isa nu keessatti dhalate sanaan mul'ata haaraa, karoora haaraa, yaada haaraa of keessaa biqilchaa, of keessaa dhaga'aa yeroo hundumaa waan ija qabu tokko keessatti of arguudhaaf dhaloota of qopheesse ta'utu nurra jiraata. Kiristoos dhalateera. Innis Kiristoos isa fayyisaadha. Dura raajota xixiqqaadhaan gurguddaadhaan dubbatamaa inni ture. Har'a immoo anaaf si keessatti dhalata. Dhalachuun inni har'aa isa jireenya keenya keessatti, namummaa keenya keessatti, adeemsa keenya keessatti ija gaarii argamsiisuudhaaf ta'u ta'a jechuudha. Baga Waaqayyo haalota bu'aa bayii hedduu isin dabarsee qilleensa ulfaataadhaa fi naannoo of hin dandeenyetti karaa hundumaa Waaqayyo baga isin baatee guyyaa har'aa kanaan isin ga'e jechuun jaaladhaa. Baga gammaddanii baga gamman. Harka keessan as qabadhaatii eebba fudhadhaa. Waaqayyo bara keessan, karoora keessan, adeemsa keessan, gaa'ila keessan haa eebbisu. Har'aa jalqabee waan haaraan si keessatti dhalatu qilleensa keetti of jibbite keessaa ka'ii adeemi maqaa Yesuusiin.